فرقة جب قفنا عليه سبلة No, kana كبجان pura سيقام bimbira genka ni akana nuyo nagafa ربي tisidi bisa بالكم mal حق jechoni حق ani بربادان bari لما حق بربادو حق أم بربادان inde أني يو أتيها ready جبانة ilal ربي كيس kabajawa سنانا nagafata wan balleessini سنانا dhagaye كبجان سيقام ani akka ilma ati oromoo yoo akka ilma musliimaa nagafatte akka gaafachaa jira. Gaafa ati jalaan nagaa esina gochuu kabaja malee maaltu si galcha wayi siin jedhe. Gara laafoo kiyya dubbiin wala akkana dhaggeeffannu akkana jedhee sii hime. Ayyee wala ayyee dhaggeeffannu hordogeeffadha. kee Isilleen ila deebi atillee deebi ati furaa. rabbi charge lesitti cufaa jira ati rabbi naan jettee fi miti anuu seena gara manaatitti saawundi isin jeequu danda'a ati rabbi naan jettee fi dhugaa jirtu dabseen immoo naan jechuu baatteef dhugaa hin dabsan dhugarratti deemee hundaa'ee deema ummi firaa yeroo jalqaba na dubbistu Rabbiin nama dhugaa gonkumaa gara miidiyaa naa fidii miidiyaa irratti naa fidii naan hin jenne okay kakattaa gara laafoo. na hordofaa deemi kakakkutti maa fidisee reedii gaafa jalqaba na dubbistu Asitti fudhachuu anaaf na dhageeffadhu ka bakka anaaf qabnu gara laafoo. reedii haasaa muddamin nama dhageeffataa deemi allaali amala tokko qaba na dhageeffataa deemi dubbii na ficcisiisi Ishii okay gaafa jalqaba dubbistu akkuma nama tokkootitti kana booda erga si gaafa deem booda inni akkana jedha okay isin immoo akkana jettanii wal dhageeffachuun bareedaa waan ta'eef garuu immoo maali dhimmi rakkoo keessan jiru dubartiin keenya kun yeroo baay'ee ofii waa balleessitee dhiira himattanii badiin akkasii yoo jiraatte immoo humaa keessanii xumurachuu qabda malee nama biraan ga'uu hin qabdanii okay kanaan alatti asala jedhan ummi firaa'ol kanaan alatti asliin saahiba isaatii wajji nyaatanii dhuganii wajji deemanii saahibummaa miti faamilii hin bilbilina ummi firaa'ol hin bilbilina an jechuun isinii miti warra faayidaa irraa argadhu iyyuu kabajee biran tarreen waan akkanaan jiru Inni himtaaf sitti bilbilti ka akka ati himnee fi. habiibi ani dhagayi ummata miidiyaa kanarraa osoo faayidaa irraa barbaade dhageeffadhu reedina dhageeffadhu Akka ani ati warra bu'aan irraa faayidaa giiftarii irraa argatan kana iyyuu minne qane nama biroo dhiisiti no kanaafuu waan akkasitti miti okay na dhageeffadha zara ta'e mifiraa'u lannaa asliin saahiba isaatii wajji guddatanii waa hunda hojii dabarsanii leesha aslitti himatina tokko lammaffaa sheeriyaad nama kabajaati nama jaalalaati maaliif dhayxanii isaanitti himatina akkamitti dubbiin kun as ga'uu danda'a reediin akkana naan jedhee jennaan asliin ol kadhatee gadi kadhatee dubbatee dadhabee sheeriyaadiin itti dubbisee bilbila ani saawundi jira biibi ani akka biyyaa san bootomiin hiimoon miseenjeriin keessan bulu nama miidiyaa kanatti waan seeraa gaafa dhiisan dhaltuu janaa jinuyyuu voisiin malee bootomiif maali kanaan jiran jiru baate okay annaa leesin dubbisinaa jedhee gaafannaan inni seeriyaadillee dubbisee jira okay garuu immoo bilbila irraa kaasuu didee naan jedhan qabatamaan saawundi jira hundaa si erga nama birootiin ergu si erga rakkoo miti okay jaarsa jaartii waan taataniif akkana hayyee maal isin gargaara maal barbaadda maal feetanii jedheeni yoo akka xarataa jinarratti cufe oseenetti deebi'a okay maal feetanii an jennaan inni amma awwaan biroon barbaadu hawaasni oromoo na gargaaree saatiin gargara mana deema hawaasni oromoo na gargaaree akka gara biyyaa galu eega ilmootii dhabe eega waa hunda dhabe barbaadnaa naan jedhan obboleessa keenya akkana kunoo yoo as jala jiraate iluu ibroo isin lakkoofsa tokko barreeffadhaniin dhageeffadhu gara laafoo lakkoofsa tokko barreeffadhaniin dubbiin asii afzala jirani afzala jira haa barreeffadhu saayilantii barbaada wajjin anna saarjarii barbaada saayilantii illee barbaada saarjarii illee barbaada yeroo tokko saarjarii qabaattee bitadhu deebi saayilantii barbaada si jaarsummaa guddoo irra jira okay kana booda abibi seeraan dhageeffataa artami malasii jecheetiniin fataan jiru asuma dhageeffataa rabbo saayilantii wayi warri mana yeroo tokko dhiifama godha faadadhan annaa kana booda fuudhee ijoollee teena ijoollee qaqqaalii warra kabaja qabu warra borillee nu gargaaran jedhee abdadhu namoota gaggaarii fuudhee lakkoofsa kennee fi wal dubbisaa jedheen ummi firaa olilleen jalallee dubbisee jira warreen dubbiseen jiranii keessan guruppii hin dubbisuu dandeetti gara laafsiin dubbisee itteeni okay
Sana booda erga kana godheen booda jechuudha. Deebi'anii ummi firaa walaa jala jiranii. Namni na jalaa dubbate namni muraasni sii bilbila sii dubbisna naan jedhanii naan deebinee naan jedhan. Kanaan alatti jarana galalaa fuudhee xiyyeeffannoo godhina gaafa dubartiin takka rakkoo adda addaa himattu isin hundi keessanuu keessattuu warri faayidaa garaagaraatiif itti hiitan dantaa akkasillee hin qabu. Kana saala quuqamtan gaafsiin deebitee dhaqeffadhu gaafa isin akkasitti boottuu rakkoo ofii himattuu waan isirra ga'u isin himattuu akka nama tokkootitti garaana nyaatte okay. Kana booda wanni isinii goonu maali? Itti deebi'ee ammas anumaas ni gochuu hin danda'u. Miidiyaa makanarraa osoo ol bahee dubbadhee ijoolleen nama arrabsuu deemu nama xiqqeessuu deemutti akkasitti na fudhatti malee akka waan gaarii tokko fudhattee hin deemtu maal isinii godha jedhee itti deebi'ee gaafataan ture. Okay? Ani jennaanin sana booda jechuudha. Hiikaa somaa kanatti gara miidiyaatti dhufnee akka dubbannu na gaafatan. Okay? Namoonni akkasaan gargaaru. Okay. Kana booda kalees dheengaddas voisiin dubbisaa turan guyyaa tokko bilbilaan guyyaa tokko moo lama qofa haasofne to'aa simon ta guyyaa takka akkas deeqaa muraasa sanuu okay hundi isaa hundi jira akka itti mijoon natti himanii kana booda ani kana aarsiif ka baay'ee natti dhagamee gara miidiyaa dhufe isin gara miidiyaa naa dhufuuf dhufanii osoo hin taane dhugaa rabbii gara miidiyaatti namni haa dubbatu osoo hin taane kan na aarsee san caalaa na fidee haqa rabbii kan rabbi keessi kiyya sargu hinaaffaa guddoo kanatti uume gaafa ati si duunaa qabattee fataa gootee miidiyaa biratti deemtuun akka arsiitittis akka isin intalateen taasitaatittis akka waa hundaatittu garaan kiyya baxaame na gubate. Okay, sababa sanirraa kan ka'e erga haatillee barbaadde laazim wanni kun gara miidiyaa dhufuu qaba. Namni dubbataa hin jiru, namni nama beekamtii qabu malee nama laafaa kana jalaan dubbatu jedhee qabadhee gara miidiyaa dhufe. Sababan gara miidiyaa dhufeef garuu har'a namoonni baay'een dubbii kana keessan laaluuf dubbiin kun akka hin dubbatamneef dubbataa jiran. So an kanumaaf malee waan agootuuf yookaan ati waan agootuuf waan akkasii yaadatii miti. Galatoo. Amma asirratti yaada bal'aa naa kennite as keessatti anis uummannis atis wanni hubattu baay'ee jira. Wanti kaka'umsa sii godhe tokkoffaa gargaarsa lammaffaa isillee si gaafattee waan turteef sadaffaa mootu wanta argite irraatillee miira kee to'atuu waan hin dandeenyeef goote hayyee galatoom. Gizee amma akkatti akka biyya nagalchitan barbaadee maal jettu kana ani isii mallaqa na gaafattee nagalchi jetteen didimo rakkattee isii gargaaruu didimo daartee isii daaruu didimo erga adda baane iyyuu laalamoon atuqatu qabdu gizee hojii jiru osoo hin taane erga adda baane ana gargaarsa irraa kute moo isii gargaarsuma kiyya kanaa fedhuu dhiistee darbattee namaa fuudhuu qofa osoo hin taane asitti deebisee maakkana goote jedhaan. Okay. Karaa sii deebisa rakkoo miti gaafilee ati na gaafattu an sii deebisa. Jechuun jettee ni jirtaa si gaafataadha malee bakka isii buutee akka sii deebisa dee baram. Sii deebisa jechuun gaafii ati na gaafatte sii deebisa dee malee bakka isii bu'ee haasaa siin hin jenne. Hin gaafanne sababni hin gaafatiniifi namni kennaa namni dhiiraa akkuma Oromootittu gaafa haadha manaa takka addaan bahu isii miidhuu malee isii tajaajilu aadaa hawaasa keenyaa keessatti bal'inaan waan hin arginiif reediin immoo waan akkasiin godhadhee yaadee hin gaafanne. Asitti dogongorte. Ani adda baanee oolmaa ilmi namaa namaan ooleef hin beeku. Maaliif nyaannaa kaleessaa sana ilmoo mi'uutu godhi gara laafoo nama si jeeqaadha. Mi'uutu godha. Argite hojii nyaannaa kaleessaa san bira darbee namummaanis waan jiruuf. Jaarsummaa namaa ture osoo taasaa gidee qabalee ganda keessatti taasaa qalaba yaasaa shawaa. Carraa yoo si kennaa ta'udha. Inni galee waan baay'eetu jira jechuudha. Kana keessatti wanni isin hubatuu qabdan amma maalinni jidduu keenya kanatti hubannaan tokko osoo hin jiraatin wal hubachuu wal dhageeffatuun osoo hin jiraatin miira keenya qofa ibsatutu mul'ataa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani nama hamataa hin jiru isillee yoo taate jala jirti seensisillee dubbachuu dinnaan ofumaa buutte. Yoo barbaadde reediin lakki waan kana godhee fi akkana godhee didee haa jettu gaafa san wallaahi hin fudhadha yoo isiin dharaanarra keessee hin fudhadhaan reediin na gargaaruu dide reediin akkas naa gochuu dide cubbuun irra ka'e gifii natti godhe jettee yoo isiin afaan kilmaa ofii irraa dubbatte
Yoo ani hin godhinuyyuu summa billaahi laziim isinirraa fudha wallaahi rabbii kiyya. An nama Reedi meeroo tokko carraa naa rabbii kenni. fi saba Yeroo kana tokkitti sodaatu kan jalqabaati. an kabajaa sii deebisaa yeroo takka miitii godhadhu carraa naa kenni. Ayyee. Ani beeyta warra isin warra kaayiroo kana baay'ee isin sodaadha beeyta piraankiin keessanii waan qiyaamaan ta'in achi badalumaan dhiiftani. Okay? Firaankiin itti kun dhimma Serious. bultii xiyyaati nan firaankiin Dhageeffadhu. kun bultiin bultii. Dhageeffadhu kan isin dhageeffadhu. Ani baay'ee shakkaan ture wanni hanga ammaa dubbachuu dhabeefisu wanni uzedee keessatti gadi qabadhes jarri kuni jara ta'uu miti yuutuubii shaqqalata waan ta'eefini ani immoo akka arraba dheeradhu hin beekanii jarri kuni waa dalagachuu deemanii shakkeen ture dhugaa yoo sitti hime tarabbis keessi kiyyas wanni hunduu argu dheengadda yemeccara shaan gubadhe maalifi gaafa intala akkas fuutee qilleensa keessa walaawwaltu likkii akka haati firaa'ol obboleetiiti yookaan haadhatii taatee takkatti natti dhagahame tokko kana lammaffaa immoo ani mubaarakiin wal loleef osoo hin taane akkuma miidiyaa irratti bahee dubbadhe sanii ani ibsiduun ampiisiidha waliin taphannaa waliin geemii taphannaa arraba takka walirraa hin qabnu gaafa mubaarakiin akka barbaadetti arrabsees guyyaa takka dhuftee biroo kiyyaammaa akkana jettettee waan hamtuuta kanarraan kenna nama tokko arrabsedhe waan hin taane irraan kaa'u laal dhugaa sitti maan okay garuu akka ilma oromootiif Waasi hubachiisa gara tokkotti daqiiqaa takka. Sara laafo. Wal hubachiisaa deemuun gaariidha. Anaafsi erga mana tokko keessa jiraanne haasaan maasofte keessatti waan takka dhagaye. Dhimmi anaa fi Ummu Firaa'ol hiikuu jidduu keessatti sababa ta'e tokkoonis hin jiru. Siiduunaaf jettus miti, Mubaarakeef jettus miti. Wanti kun waan isaaniin ala ta'amedha. Rabbii fi ilaahiin ka argu isiin seentee akkasii sababni kana haa jedhu. Wallaahi wabillahi kana sodaadheetiin keessatti ilma namaatiin faamtaa, ilma namaatiin saddeeta jedheetti. Keessoo iccitii maatii immoo akkana jedhee namni waan hundanaa ta'atu. Anamma oduu haga feetin arrabsuu inshaallah ilaa qiyaamaan arrabsite. Iccitii anaa fi isii jidduu malee namni biraa baruun barbaannu ol baasee iluma hin dubbatu. Isilleen akkan dubbanne nan abdadha. Garuu okay ready ilaal wanni ati beeku qabdu wanni ati beeku qabdu reediin akkana godhee yookaan immoo siiduuna yookaan mubaarak akkana godhee osoo hin taane nama waan keessa jiru qofa sitti maa jira beeki waan namni itti beellee miti waan atiitillee miti waan jaraatillee miti waan keessa jiru qofa sitti mana hubadhu okay so gaafa kana mucayyoon tun jechuu gara laafoo mubaarak arrabsa jettee guyyaa takka waan hamtuu takka dhuftee hin dubbanne sababa saniifuu aarii irraa hin qabu ani akka dhuunfaa kootiitti garuu akka nama dhuunfatitti baay'ee hinaafee coggaran kun na gubatee jira maa hinaafte naa deebiteerta immoo as durallee dhimma dhuunfaa keessan seeniin gara laafoo waa'ee jaalalaa irratti anatu beeka malee ati hin beektu hin dubbatin naan jennaan deebisee hin deebisne okay Geru maaltu siin haasise reedii fuudhuu heddamoo siiduuna fuudhuu heddamoo yookaan nama firaan fuudhu namoota baay'eef gaafii ta'uu hin danda'a. Lakki ijoollee gandummaan gaafuma mo'atan qofaami gaaf mo'atamanillee gaaf jiranis gaaf du'anillee ni jirti. Ani waan achirratti miidhagina dubbadhe san hundi garaa kiyya keessa waan jiru safuun dartu dubbachuu hin barbaadu. Ani reedii bakka sanii waan hin feeneef keessi kiyya na hinaafee gubadhee dubbadhee har'as booris taananiin reedii bakka inni jiru kana hin jaaladhuunillee hin deeggaruunillee dhaabamee morma kiyya addaan fuudhan malee inni waan fedhe gochuu danda'a ani fudhadhullee kanaaf hin dubbadhe biroo kiyya malee ani ansi bulchuu hin danda'u okay yaa ansi bulchuu hin danda'u amma immoo maalti jechuu barbaada wanti ati miira sitti dhaga'ame yeroo ibsattu kana anaa fi isii jidduutti keeyri facaa deemamoo hammeenya facaa deema hin beekta anaa fi isiin tun ilmoo walirraa qabna namni yoo waan biraatiif wal arguu dadhabe sababa ilmoo wal arga hammeenya facaa deemamoo gaarii facaa deema tokko ilmaamuu danda'uu qabdu ilma dhiiratiin ilma namaatiin kan baay'ee akka ilaalcha kiyyaatitti miira sitti dhaga'ame qofa jala deemuun ta'e anamma hin beekta amala kiyya hin jarjaru nama arrabsuulleedha respect nama godha odoo nama biraatti amma sirrii kabajaatee jiraatu arrabsee xixiqqeessee atillee kun arrabsu nan arrabsine galatoon garuu akka hubannootiif siiqaa jira namni takka yoo maslahaa wayiitiif nama illee anallee jaalate yookaan isii sanuu jaalate waan wayii keessatti kan mudatu wanni siin ati inni jirtun ilmoo walirraa qabdi ilmoo tanaaf akka wal arganiif qarqaa bane moo nan cufe jettee tilmaamuu danda'uu qabdu hanqina tokko himaara. Ani bakka kanallee yaadee jira laa reedi bakka kana yaadee jira waa'ee ilmoo kana maybe namoota baay'eef qoosaa ta'uu danda'a
أنا ميرو باي كوسينا كتجولي ويتنا قرتو ما شاء الله نانجر إنه ما شاء الله كوسينا من مدام تتمبرني أنا كوسينا كبرت دي من هارتي ياتي ilmo nagaba qali taatu haadhati yaraan beeka tiyyaa miti jechuudha okay sababni isaas ilmo maal akka ta'e beeka bakka tana sirriitti yaadee jira in dubbadhu ture kunoo mi fura azala jirti ilmo tiyyaalee walna agarsiisoon jiran ilmo matiyyaa osoo argadhe fakkeenyaaf mana mubaarak ta'e mana aslii ta'e hin beeku gaafa qophii wayii jiru dhuftee achitti si agartee daa'imni achi hin jiru sababa daa'ima san soquutiin deemtee dubbiin likataatiin beektaa kararratti rakkoo walitti uumamtawee hin jiranatti fakkaate. Wanti sun immoo ilmoo isii akka argaa hin jirre natti mul'ise. So ilmoon dubartiin takka eega ilmoo ofii argaa hin jiran asliileen as jira jira yoo kijibee gara laafuun hin kijibaa jedhu qophiin isa takka ta'e hin beeku. Qophiin isa takka ta'e hin beeku. Mufaraa as jira jirti. Dhugaadha. Waa'ee walloluu kararratti rakkoon uumamu dhugaadha. Maqaa rabban nu guddaa nagaa hin taa'e. Baay'ee waan godhuun qabu. Ciao.